amma abdii kunoo dhiyoo kana haadha manaatti wallolee zayitii ittiin nayne. Abdii Raggaasaa? Sheekha durii raawwataa ta'u isuma. Kazani waan sanii gargaarsi guuramaara riifarii barreessaniif. Riifarii sanii $55,000 na gaafatanii jedhe inni. Bakka eega $25,000 si gaafatanii maarree birriin guurameeyyuu hin gayaa. Sanuma yaalami yoo hanqatte itti daballee uummata kanarraa guurraa uummanni kun kunoo ka arsillee nama 20,000 oltu gammaattu qeerraa buqqa'ee lola boleewwan lamaan gidduutti Harargee lixaa akkasii walloon akkasii ati nama tokkochaa Oromoon 60,000 rakkataa jira booda itti deebinaa dura tarkaa qabdu ta'u walitti qabanii yaalamii jennaanii birriin na bira jirtu miliyeenuma 4-5 jedhe amma inni. Miliyoona 4-5 jennaan isteetimentii baasii fidii jennaan miliyoona 5,100 wayin agarsiise. Achumaan ani mootuu hin beektanii mootummaa biyya bulchullee soddaadha. Hojjettoonni ani waan mootummaan soddaa ta'eef hojjettoonni guutuun na soona kabajji waan ta'eef osoma wajjin haasaa jirru inboxii na ergan. Gizee hangattu qeeraalu birriin yoo afaanin haasayan malee waan makiina nu baasuu danda'u miti. Maalim tasil? Achumarratti abdii kenna birriin si guurame haga ammaatitti kan namoota bira jijjiiru Ameerikaa jiru obboleessa kee bira jiru malee maqaa keetinuu baatii sadiin kana gara miliyoona 16 galee birriin hin gayaa. Yoo ga'u jette mootuu isteetimentii baasii na sobsiisii jennaan walitti duunne uummataan kan gabaabate. Alaikum salam. Wanti califneef manni kenna nu guyyaa maraa soolaaf callifne malee qaata dhufna keessummaa keessummeessinaaf callifne duraan dursee wanni kuni namni haga kiyya itti boo illee jiru namni haga kiyya laafa beeta yaa doktor ani kamalee qalbii tana mataa laafa qaata narra bayu narra fudhate atamma carraa anaa kennite beeta jira. Abaadarri isin dura seenani dubbadhu abaadarri seenan sagalee ol kaasi akka dhiiraa yoo dubbatte. Silkii kiyya duraan dursee waan kana namni haga kiyya itti dadhabellee jiru namni haga kiyya itti boo'ellee jiru namni haga kiyya viidiyoo waraabellee jiru viidiyoo argaa bootan enu bootan na dubbisi kaa dubbataara bakka bootan sana danu baataa kaa waan kana nu beeksisiidha moo birrii guuraa uummata bootan moo isatti bootan dubbataa jiraayyuu mire waan kanarratti namni haga kiyya dadhabeen jira jedhee yaadu hattan daqiiqaa suuraan isaa duratti baheerratti viidiyoo waraabe as jala seentanii ilaaluu hin dandeetta akka inni feesbuuk irratti wanni jedherratti bifa kana ta'eefi duraan dursee itti nyaadha itti dhugaa feetan faarsee bulaanaan jedha feetan akka feetan jedha wanni gurbaa kana biraan as bahe kijiban qabdu an kana waan itti beeke waan argeef takka jedha wallahi hallafee sirritti wanni isa biraan as bahe dubbii kijiban qabne kadheen gadda gaafa inni jawaariin hin fidanaan jettan nama 1,600 hin fidu jennaan hin fida isinii soomee jedha kanallee an takka shakkii irraan qabu maaliif waan inni dhugaa irratti du'uuf lammaffaa man ghashana falaysa minna namni nama sobe nurraa miti ya rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo wanti kun dhugaa ta'e hin laalla abdiilleen kama ganamaa galgala nu waliin haasofnu nutuu bilbillee hin gaafanna ofiinuu duuti maa ofuutii jedhe ofiinuu wanni kun gadi baya ofiinuu wanni kun hin jira wanni nu duubat deebinu hin jiru ammaaf dubbii nu gabaabsa nuti dubbiin laalla yoo silkiin nu jalaa ka'e ani biyyan jiru silaa qaamaan bira dhaqa amma biyyan jiru silkii hin dawwallaa feekira ustaazaa miti yaran aishi dubbata kan tiffeekidha min bilbilla hin laallaa walit dhiyaanna waan kana keessaan laallaa sheetaahiri heydari ana abdiidha abdii geetaachooti waan kana laallee boru nutu isinitti himna amma abdiillee oli seensisina nutu gaafata bilbillee garee hiinee gaafannaa isaallee hin dawwalla waan kana asumarra nu gabaabsa boru waan ta'e nutu qabee isinitti dhufaa jechuu barbaadaan. Ayye dubbata oro isini carraanam. Ayye galatooma Ustaaz Rasta
baga jiraatte waan ta'e dubbi maree buusan isiniif takka. Nama du'aa taati masaajida wayii lafa magaalaa gammoojjii wayiitti ijaaruudhaaf mallaqa bakka garagaraatti kadhataniiti. Baagimatti qabatanii dhaqaniiti suuqima ollaa masjidaatti dhiyaattu wayii salaatee dhufaa waan kana asnaakaa jedhaniiti shaanxa boorsamaan itti kennan. Ada namichi boorsaa banee yoo laalu wanni calla. Qalbiin bira dabruu dadhabnaani san keessaa fuudhee bakka kaayu kaa'ee suuqii ufii ibiddetti kaa'ee beektaa. Ingube suuqii guutuu. Suuqii yoo gadi bahani masjidaa yoo reebanillee suuqiin gubatte argaa jiran. Amma sheetichi kun suutuma duuba hafee mi'aan bana hidachaa. Hidachaani. Suuqii tana ani duratti waa as kaa'e. Suuqii tana waan an as kaa'e santu gube. Nama kana qabeenya kana hin kafalaa nama kana naa fidaa jedhe. As fidan. Suuqiin tanteen gubanne situ gubee jedhe. Ummatuma duratti. Situ gube suuqii tee harka keetiin gubde. Suuqii tantee situ gubee amanii jedheen. Yookaan waa maraasi hima. Akkamittan qabeenya kiyya guba qabeenya kiyya akkamit guba. Jedheetiin namichi hin lole. Lollaan hambana dhagaadhe warii masaajidaaf deemuun as kaa'e. Wariin sun hin gubanne. Daaraa kana guutuu haadhaati. Saantibii sibiilaattu as keessallee jira. Ka hidhamee jiru. Saantibiin sun wayi gubatti hin gubattu. Saantibiin sun yoo as keessatti argamte suuqiin tun hin gubatte yookaan suuqiin hin gubanne wariin karabbiitti irraa fuudha. Namicha irraa fuudha jedhanii. Wariin akkuma jedhame namichi hin amane wariin hin gale suuqiin namichaan gubattee jechuudha. Anama waan biraan jedhu obboleessi keenya abdiini haga qalbiin hawaasa islaamaa cabde namni beeka. Caba qalbii san irratti namni waan danda'u diqqaa guddaa waan qabu itti darbee har'a yoo ammootu wariin hagasi akkaawuntii keessa jiraatee inni kana mara osoo wariin kun akkana jiraa beeku. Gowwoomsa haganaa deemaa jiraate. Tokkoffaa innuu qalbii ummata islaamaa akkasi isa jaalatee san keessaa gubate takka jedha. Lammata wariin kunilleen barakaa wayiilleen qabu wanni akkas nama gowwoomsaan waan jedhan kun. Anamma akka dhaamsaatti obboleessa keenya abdii. Tokkoffaa rabbi si haa fayyisu. Madaa tantee rabbi si haa qurcu. Namuu kanuma du'aa isii godhu jira. Wanti kun dhugaa taanaan illee namni baasuu danda'u isuma jarana. Gabaabsee dogoggoree jiraannalleen hawaasa islaamaa hawaasa oromoo kan dhiifama gaafate dogoggoree jira wanni jiru kana dubbiin dhugaa kana. Lakki dubbiin kun dhara narra kaayanii. Paablikii akkaawuntii ay fidee aslii kijibaa maa kijibda jechuuni. Mata nama dubbima wannummaa ragaa nama biraa barbaadanii jiru. Ragaa kan akkaawuntii warii irra jiru ka isaatii mee aslii kaati harkaa qabdu. Ragammaan abdii geetaachoo wala haayidarii barbaadanillee waan jiruun seewwan. Abdiimmaan mataan isaa lakki kuni kijiba. Lakki dhuga. Total ammauntiin inni akkaawuntii isaa irraa qabu gaha. Waan inni kalee baase waan seene ennurraa seeneellee baanki steetimantii illeen hojii fagoo jedhaa dhiisaati. Total ammauntiin akkaawuntii san irra galee amma achirra jiru. Wariin achirraa bahe wariin gugurdaan warii akkam akka ta'e kana gabaabatti dhiyeessanii abdiimmaan gabaabsee fixuu ofirraa danda'a dubbitan. Lakki wanni kun kijibaa mi asliin dharatirra kaa'ee mi yookiin shirasirra dalagamee yoo ta'e hawaasni kaleellee si jaalata ammallee si jaalata siif booyaara si jaalata hawaasni kan kee kanuma akka dhaamsaatitti dhaamanna. Galatooma yaanni ammootu rabbi takkii dhugaa hawaasa takkii dhugaa abdi rabbi habaasu kanuma wanni biraa wanni jennu jiru galatoomi asli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma deemte nu geetti yeroon alhamdulillah rabbil alamin doktor waa matakkan si gaafachuu fadha. Waan jettu kana keessa ragaa qabatamaan ma qabdaa mi'ati fi waan jettu kana irratti ragaa qabatamaan ma qabdaa miti hinje akka qalbii shakkii keessa hin jiraannetti waa dubbachuu barbaada. Bar ragaa qabatamaa qabachuu keessayyuutiin akka isin quraana fadhiisa haffazan sanitti haffazee kunoo osoo waa takka laala hiika keessa irratti harka namaa qabee birrii miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 birrii 409
Saantima torbaatamii sagaltu guurame isin jedha araba. Kanna saantim. Haya, waaman si gaafadheetiin qaba beekaya. Namni amma lakkoofsaa gara ga'u kana inni amma haga yaalli yaala fakkisa barbaachisu mana seenu hundatti afaan garagaraa hima. Mana kaanin miliyoona torba hanqata jira. Mana kaanin miliyoona 5 jira. Reefa amma 4 jira. Ani immoo saantima wajjin irra isin deebi'a qabadha. Birriin akkaawuntii abdii irratti guurame erga wanni kun isa mudate as haga dheengaddaatti. Haga dheengadda yoomi gaafa Jawaar dhufuu jedha jedhe san duraatti guyyaa meeqamoo Jawaar erga laabe guyyaa baankii isaatirra kagale kaadhaaf kakalee minaamini malee birrii miliyoona 16 kuma 200 kuma 79 birrii 409 fi saantima 79 yoo kana gad taate ani kalee kiyyetti gurgodhee yaachisa mucaa doolaara 55 san anabbaaf isa shakkiin ka aaddisu irratti galee dhala kun hin ilaallatu doolaara 5,000 Abu Musa'ab bira jiru Abu enu ka Amerika jiru Abu Muaz. Abu Muaz bira jiru hin ilaallatu ka enu bira jiru hin ilaallatu kan hin ilaallatu ma isa qofa irratti ka galee isinitti maal mato bamato kana irratti ani Itoophiyaan guutuu yoo abdii bira dhaabbatte create godhee fide malee never ever shilingiif sumunii galeefi gabiif wajjin qaban waa hunda hojjechiise hunda miliyoona 4 bahe. Ta'ee anaa fi Baabaa Shiriyaat wajjin turre. Haqiiqaa dubbachuudhaaf dhumaatiin biyya teenya keessatti fi buqqaatiin jirtu kun qalbii fi funu cabseeti yaa rabbi akkam taana akkam maal taanaaf hawaasa kana wallahi haqiiqaa rabbiin argu jechuudha akkas ani nama qalbii gaarii qabu hunda keessa ni jira jee yaad haragee keessa akkas arsii keessa akkas jira walloo hanga horiilleen nama bira kuteen horiilleen dhumu takka keessa si galee bakka jee Sigale Abdiin ana Sheekh Riyaadii namoonni birallee ni jiran miliyoona 7 naanqatee je aboo wanni kun ammaan tana ifiifuu haalli amma keessa jirru kun waa hedduu takkaa wajji wal xaxaadha ifiifuu gartee rakkoo hawaasaa karaa hedduun dhuftee harkaanu qabdi gargaarsa kana akka nama gizee hundaa'u harka namni hundi itti kaayyatee dhiisuun kun sirriidhaa miti. Hayyuu fi beekaa biyya keessa jira. Sheekantu biyya keessa jira. Wanni kun dhimmi kun orgaanaayis ta'ee keessaan mari'atamee itti gartee yeroo xumuraatiif bifa sanii yoo sii guurrame irra bareedaadha. Yeroo nu kan ni jenneen jechuudha. Mana shari'aatiitti. Amma maaliin harka Facebook isarratti kan inni maxxansee akka gartee namni uummanni islaamaatillee gartee hanga duraanii san caalaa bira dhaabbataa if duuba deebi'aa jirutti maxxanse. Miliyoona 7 tureedha. Amma moo ijoolleen mazmurii dhaggeeffataa deemtee makiinaa keessatti. Amma moo jaha gartee miliyoona 6 taatee. Viidiyoo qabaa. Obsi mazmurii kun akka hunduutti itti baname kan. Awoo na fitachiise yaa doktor. Aanan garee fitachiise. Akka birraa taa'u yaa rabbi. Amma miliyoona 7 sanirraa miliyoona 6 jaame. Miliyoona 6 yaa rabbi kiyya maalumaaf uffata kana ummata miskiina kana darartate eeshi. Miliyoona 6 irraa miliyoona 5 qofaan naafee jennilleen. Namni anama yaada heydari hojii walii gadi tokkoon qaba hangaree fudhageeffataan jira beekte yaada nama hedduudha. Yeroo hedduu wanni gara keessaa jedhamu kun basaabasee toree achi taafa dhugaa dubbachuudhaaf. Dagachiisu. Hifanne boo haqiiqaa walitti himneetu waan keessa jedhamu kan. Wanni gabaa irra dhufte gabuma irratti dhumuu qabdi. Inni edaahu ol bahee himachuun dadhabne ammallee wanni isa dhorku hin jiru yoo haqa qabaate jechuudha.
Ende amma yu karkisa indala guyata makina bashanana nagartise bar makina kesira amma yu gide. Nafitachiise amma yaada dhuunfaa mataa kiyyaa kan nadhaa jira. Egaa oggaa akkas jeesanirraa miiliyoona 5 qofaa fi dhugumatti akkaataan inni viidiyoo isaa san giseen argu wallaahi laaluun dadhabe an. Nama laaluun dadhabe maaliifi jiruu takka hin qabu obboleessi keenya. Yo waan sila makana tikko miidhame. Laa bakka gurra hidda dhabaa kana. Ta'ilee doktora gaafanne dhiisa waan akkana gara laafummaa. Nafitachiise ta'iqqaallo. doktor yaada kiyyan kan nadhaa nafitachiise. Akkam ta'uudhaan. Ayyee kennadha. Haqiiqaa ani waan na mul'ate waan na dhagaameen dubbachuu danda'a siigalee gurra isaa kana hiddi dhamaa kana maddii akkanatti wanni jee jira siigalee wallahi giseen sallaalu ani hin dadhabedhe akka kiyyatti nama rifachiisa namoomatti jechuudha. Haa ta'u garuu ammoo wanni kun ajandaa dhuunfatee jira waan biraatu dubbachuun hedduu ulfaataa jira jechuudha. Hojii biraan dhogge asirratti. Ajandaa waliigalatti wal qabatee jira. So kanaafuu yoo dhuga yaaliin isa barbaachisee dhibdilleen kan jiraatu taate hatattamatti akka dhaqee yaalamuuf aboo wanni asliin joo kun sirriidhaa miti. Asli maqaa kiyya gartee wanni na goote yaalamuuf hin deema. Innis ilmoo qaba asliinis ilmoo qaba. Namni cubbuu manatti namaan dhalattu beeka alaa galataniini. Yoo asliin osoo gartee mucaan kun abbaa ilmoodha ilmoon daa'imni sun abbaa kiyyeette hatta mucaa xiqqaa isaa santu viidiyoo waraabaa jira yaa jira keenya ilmoof jala qabna. Asliinis ilmoof jala qaba abdiin ilmoof jala qaba. Cubbuu mana namaan dhalattu alaa galataniini. Isin galeemi yoo dhugaa rakkoon itti jiraatu taate aslii keenya lakkii dogongoraa wanni kun dhugaa takkaa seene miliyoona 16 kun garuu yaaliidhaaf akkanatti bahe wociin akkanatti bahe hanqanaan naafi kanaan narraa irratti aboo wal'aansan barbaadaan duran dhaabatiin aslii dhugaan jirtu tana kun hoo akkaawunti yoo barbaade as qabee garsiisee waan irraa irratti san uummanni wallahi yeroo takkatti guutee fi dhaqee obboleessi keenya yaalamuudhaatu barbaachisaadha. Isarraa illee yeroon gubataa jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Qalbii nama badaa jechuudha. Waliin asliidhaan aboo aslii keenya waan kana dhugatti ittuma amanteemi jee waniin gaafadheef obboleessa kiyyaa yoo inni gartee hatta wanni jeellee aboo ilmoo qabdaati gad dhaabbadhu jee hoon fedhe ittiin dhaqayyeeti bar wallahi lazim maaliif abbaa ilmooti ilmoo namtichi obboleessi keenya kun abdiin kun garuu ammoo yeroon amma keessa jirtu yeroo ulfaataadha. Haati daa'ima qabattee riibaa keessa taa'aa yeroo jirtutti yaa obboleeyyan kiyya. So yoo gargaarsi kun dhugatti isa barbaachise abdiin ol ba'ee aboo obboleessa keenya asli je'ee dhufee waan qabu garsiisee osoo wanni kun xumurame waan irraa irratti san halkan kanatti itti guunnee fi uullee jennu wallahi itti guunnee fi haa yaalamu obboleessa keenya. Yoo san hin tahin ammoo ajandaa karaa uummata irratti deebisaa galatooma. Yoo wanti gongoree mucucaadhe ammoo ija irraan hambisa lammiti galatooma. Haasawni keessan bareeda. Isin akka nama amantii tokkotti ustaaza keenya tokko qabuun sirrima. Birri maal hanqataa miti miliyoona 7 irraa hafaa yoo dandame abu mu'aazii hiriyyaa keessanii anillee obboleessuma keessan kan muslimaati biyya baqaa keessatti rakkataa jira doolaara 5,000 Ameerikaan sun asna ergisiisa galatooma yaada kennattaniif birri maal irraa hafaa miti. Ustaaza Ahmad odeeffannoo biraa osoo carraa biraatiin dabarre odeeffannoo biraa Ustaaza Ahmad carraan gaggabaabsaa ofillee kalaasin xumurraa borutti olii deebi'ettanii. Aye, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha Ustaz Kamal Ebbo tokkoon hin jalqaba. Ustaz Kamal Ebbo Rabbi rahmat safaa godhu maal jedha? Dhugaa waliin balleessinaa dhugaa keessantu badaa jedha. Yeroo dubbatu jechi kuni jecha akka malee jecha guddaadha. Gargaarsa abdii irratti isa jalqabaa siin ka'a. Muslima qofa miti kan itti hirmaate. Kiristaanis hirmaate. Nama hunda itti hirmaate gargaarsa isaa irratti jechuudha. Dhimmi gargaarsa isaa kuni mallaqni argame kun nama hundaaf odiit godhama malee nama muslimaa qofa miti. Nama muslimaa qofas miti kan bira dhaabbatee jechuudha. Tokko isa kan akkasitti quba qabaadha nama hundaafidha. Akka namni muslimaa qofti bira dhaabbateetti waan kana naasayina sooshaal miidiyaa irra jira. Tokko inni kun asirreeffamu. Isa lammataa waan asliin amma ati dubbatte kana wallahi itti waan itti kakatteef ani sobadha siin hin jiru. Maaliif wallahiin muslima tokko kijiba jedhamee muslimni tokko wallahi jedhee kakatennaan wallahi isa sana dhugoomsuun dirqama waan ta'eef abbaan sana miyuutu godhadhu namni seenti. Buuse dubbadha. Wallahiin nama muslimaa tokko dhugoomfamuu qaba. Tokko kana inni kan biraan asliin yoo waan kana dura keessaan amma erga sooshaal miidiyaa irratti ba'e wanti lafatti haasa'amu hin jiru ba'e sooshaal miidiyaa irratti waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti haa xumuramu erga sooshaal miidiyaa irratti ba'e. Ituu hin ba'iin dura garuu
Itu social media irratti as hin baasiin obboleessi keenya aslii dhimma kana keessaan nattee saasofsiisuu qabda turte yaadadha. Amma hin dubbadhutti hin dubbatiin na xumursiisi yaada koo. Keessaan nattee gaafachuu qabda. Erga dhufee social media kana irratti ba'ee immoo ba'ee waan ta'eef social media irratti xumuramuu qaba. Inni biraan obboleessa kiyya aslii wantin akka hubachiisaatti si hubachiisu ati umriitiin illee nama na hangafudha. Beekumsaanis na caaluu hin dandeessaa. Yeroo wanti tokko galu sheekonni garee shaadaa dhimmi isaa garee shaadaan ilaallatu. Waan tokko garee shaadaan gashu. Maqaa garee shaadaatiin warri kan hojjetan isin ilaallatu. Fakkeenyaaf yoo maqaa garee shaadaatiin gootaniitu ta'e iyyuu namni tokko garee shaadaa jala dhokatee waan barbaade hojjechuu danda'a. Namichuma sana qofa irratti xiyyeeffadha. Maqaa sheekaa qabatee gargaarsa garaagaraa ta'aa jira. Wantoota tette keessa wantootni dhugaa meeqaatamni jiru. Fakkeenyaaf maqaa sheekotaatiin qarshiin funaanamee qarshii meeqaatama saamamaa jira. Nam beekaniyyuu. Nam beeka. Garuu sheekota guutuu nammatu. Sheekota muraasa takkas godha. Maqaa sheekaa qabatee jechuudha. Dhufanii asirratti fammasanii nama kan saamaa jiran namoota meeqaatama jira. Of course sirriidha waan itetti. Ati immoo information Si ergame immoo qaamaan sitti fidani. Qaamaan namni waraqama kana fidu Itoophiyaa Kaayiroo dhufa. Gaafiidha beekti gaafiidha. Pichaa jechuu barbaade. PDF printii qaban print. Eewwaa. Laa wanti jechuu barbaade maali beektaa? Anam as taa'ee boru ganama sa'a lamatti manaajera baankii kiyya irraa fayyadamu yoo hin bilbile. Isteetimentii kiyya waggaa tokkoo kaji'a ja'a kaji'a sadii kaji'a tokkoo naaf ergi yoo jedheeni achumaan kompiitaruma keessaa printi godheetiin gara wannaa kiyyaa gara telegiraamii kiyyaa waatsaap kiyyaatti na erguun danda'a. Haqiqaa walii himne yoo wal sobuuf malee. Osoo dhaqin manaajerri ishee dambanyaa kiyyaa yeroo dheeraa wal beeknan amana waan ta'eef osoo dhaqin isteetimentii baankii kiyyaa kaji'a sadii kaji'a tokkoo ka waggaa tokkoo naaf ergi yoon jedhe ka waggaa tokkoo waraqaa 12 kaji'a jaha kaji'a waraqaa tokko irratti baaka ji'a tokko sigalee erguun hin danda'ama. Boru ganama Abdiin Raggaasaa mana ciisee bilbilee waraqaa ergee yoo nutti illee ergine Ustaaz Sheriyaat Gammadaatti ergee dubbiin kun gabaabachuu hin danda'a jiran. Wanni kun asli illee ifaan akka jechaa jiru yoo balleessa dhiifama gaafadhaa kalee kiyyallee yoo gurgure waan kan hin sirreesse egeedha kam gurgura. Kana jiree bara namni sheekota narrabsine anamma sila aslin talaata kiyya akka yoo isin hime sila aslin talaata kiyyalleedha. Sila wajjin lakkan haasoo illee barbaadu humna qabu malee sila irra gatachi bee garuu humna qabu waan ta'eef garuu adeemsi qajeelaadha. Ifni ana si bayaana si gabaa reefu jaalladha. Wallahi billahi adeemsi aslidha sirriidha. Dhugaan asaaboo yoo dogongodhaan balleessa dhiifama gaafadha. Yoo kana mo dhugaan jiru asaaboo jechuun akkamitti kun jilleen isaa jirana. Wallahi sheekota keenya ama reefu ka jarana dhageenya sheekota keenya akka gowwoomsanii barbaadu jecha dhageenya. Saniifi waan namni guutuun dhugaadha jedhe isa maaltu keessa lochiisa abdii nu bari waan dubbatu wallaalee bu'aasirra. Saniifi dubbii qajeelaa yeroo tokko jallisuudhaaf deddeemuun sirrii minatti fakkaatu. Qoratamuu qabamu sheetichi kunillee. La Ustaaz Ahmad Miskin is rabbi sodaadhaan Ustaaz Ahmad irraan tuqina. Amma hubatina amma maaltu akka oo'isa yoonee nagaraallee baqqaatu. Qorattoonni qoradhaa waa'ee Ustaaz Ahmad illee maaltu akka lu. Waa'ee sheektichaa sitti muufannee na carraan nagee rabbii jedhii na dubbachiisan gubadhe. Waraanni kiyya waa'ee Ustaaz Ahmad sirriitti qoradhaa maaltu akkatti oo'isa yatee inni oolii. Qoradhaatiin odeeffannoo jiru nungaa rakkoon hin jiru. Carraan ka wannan asli afaan takka dubbadha. Thank you. Afaan takka dubbadha. Asli wanni atamma jettee fi namni kun rabbi isaa haa yaalamu namuu gammachuu qaba. Fayyaa isaa namuu ni barbaada. Ammallee kan jedhamaa jiru fayyaadhuma isaa irratti dubbatamaa jira malee hammeenya dalage hamtuu dalage jedhee namni hammeenya isaa dubbataa jiru tokko illee hin jiru tokko. Kan biraa wanta amma yeroo ammaa kanatti deemamaa jiru gargaarsa ummataati, gargaarsa hawaasa bal'aati. Yeroo ammaa kana keessatti kan deemamaa jiru. Ammoo as Minisootaa kanatti ammallee maqaa isaatiin horii guuramaa jiru tokkotu jira. Horii guddaa tokko kan guuramaa jirutu jira maqaa isaatiin. Yeroo kana keessatti gargaarsa maqaa isaa qofa illee osoo hin taane gargaarsi hawaasaa yeroo itti barbaachisu keessa jirraa jechuudha. Osoo gargaarsi osoo horiin hanga kanaa lafa jiru, osoo horiin hanga kanaa dhokatamee hanganaa lafa jiru, maqaa isaatiin horiin guddaan ammallee horiin biraa doolaaraan walitti qabamuun maaltu deemamaa jira. Ilaa yeroo kanatti gargaarsa isaa caalaa kan dubbatamuu qabu
gargaarsa hawaasa miidhamaa, gargaarsa hawaasa uummanni manni irraa gubate karraasatti badhee jiru sanaati. Carraa yeroon kun keessa jiru jechuudha. Atama waan kana fiduuni hammeenyaa miti. Isatti dhuunfaan gadoo isaa qabaattee illee miti. Ragaa evidensiin nuu haa dhiyaatu. Hangi inni lafaa qabuu fi hangi isaa guuramee fi hangi haftee isaa haa dhiyaatu jechuun hammeenyaan qabu. Ustaaz Ahmadii kennes illee miiraan hin deemina. Suutuma jedhaa tasgabbaatii as deebi'a. Hubadhaa wal hubachiisaa jechuu barbaadeeti kanuma jechuu barbaade. Bareeda. Hayyee. Akkaawuntii isaa maarree warri gargaarsan jirtanii namoonni hundi keessan olumaa hundi keessan beektonni kan hundi keessanuu abdiin saahibaa itti dhiyaatanii qaama feetanirraa tayaa feetu abdilleen feetu obboleessillee abbammaan feetan deemaa isteetimentii baatii afran eeganii dhukkubsateetii haga har'aa jiru baasatiniin na sobsiisaa waan feetan uffannis yoo jettan uffannisa amantii teennaa keessaa boo jettan isinii baa yaalchisi yoo jettan kalee kiyya gurguradhe isinii yaalchisa waan ummanni kiyya narratti fudhate hin fudha na sobsiisaa deema. Deemaan birrima miliyoona 16 kana gadi fidaan agarsiisa. Miliyoonuma 15 miliyoona 15 kuma 999 fidaan na sobsiisaa deema. Kuma 200 folla dhiisa. Kuma 79 folla dhiisa. Birratti 400 illee waan shaa itti dhiisa. Saantiima 79 illee dhiisa. Miliyoonuma 16 afaan kiyya tuqe kana miliyoona 15 kuma 999 birrii takka qofa kanarraa hir'isaatiniin na sobsiisaa waan isin barbaadan isin qaxxaamu. Allaqee daqqaqee salaamu alaikum tokkummaa yaada'uu qabaatte kennadhu hin goolamna. Aga boru lagaan biraa dhufu. Utuu waa biraan dubbatini sirra dhaabbee amantummaa keetiin kaleen kee yoo hanqatee birriin sun yaaduma keerra dhaabbeeti. Anatu kan koo gurguree itti dabala birrii sana kalee tokko jechuudha. Kun akka jirutti sin amanaan. Hin dabala atilee biyya qaba. Tan dabala dhugaa siyaasa obsiisan fidanii. Yoo jirri si obsiisan yoo kaleen kee hanqatee koo tokko kunoo waa daansee natu dabalata. Kaleen lama argame allaqe. Inni dabalataa. Doctor, teknolojii tu zabana kana teknolojii bada. Sena asli isa gurgurama kaleen kun. Sheekticha maatii waa jechuun barbaada yeroo tokko. Warri kalee bitu kun. Wanni na dhibu. Sheekticha maatiin. Taajira kaleen qabnetu jira mi ustaaz? Ustaazicha amma galee ba'e sanaan amma jedhamu sanaan waa gaafadha. Nuni ilaallatu waan jedhe sitti naannessuu barbaade. Dhaqee nama dhimma warra namaa na laallata jedhee ofitti fudhate kan suma yaa jechuudha namni sun. Dhaqee suuraa akka itti poosta'u dhabee kan warra namaa isa laallata kan obboleessa isaa isa hin ilaallatu akka warra namaa jala fiigan jechuun kan warra namaa na laallataa jedhee ofitti fudhatee suuraa poostaa ture. Higalee kan obboleessa isaa isa hin ilaallatu garaagarummaan as keessa jiru maali darasaa sana darasaa ammasii ba'e sana. Kanan gaaffii qaba isa dubbii sitti naannessuu. Mushkila su problem no bakka inni xannana isi waa isa dhiisa. Yaa. Jamaa kiyya harka gaarii qabaadha. Rabbi si waliin haa jiraatu boru galgala waliin deemna. Dhugaan argamu dhugaa baatu asuu fidan achiin haftu hin jirtu tanuma jazakallahu khairan. Ammoonni hawaasni as jirtan kun hubattan dhimmi asliin kaase yaala abdii balleessuu osoo hin taane abdii akka yaalamu taasisa. Malee akka abdiin dhibeedhaan miidhamu hin taasisu tokko kan waa'ee amma sheekolee ka irratti nama sheekaatiin sheekolee as koottaa jechuun abboonni keenya akka dhugaa argitan koottaa waan tana nagahee argaa jechuun asliidha. Minaalbaataan akka kiyyatti gara wanda ittiin fudhadhullee tan akkasii kan jedha. Galatoomaa hammeen nan qabu koottaa namni sheekoleen koottaa jechuun dhimma waa gargaaruu dhimma diiniidha dhimma nama diinii qabu numati ittaaneera dhugaa jedhe yoo badeellee jiraate. Yoo gaafa waa tolan qofa sun taane gaafa waa badan illee itti gaafatamummaa waan sanii fudhachuun dirqama yoo waa hojjetaa jiran waan hojjennu irratti gaafa tole qofa osoo hin taane. Kanaaf amma taatetti ooyifii olii godhaatillee Ahmadittillee gadoon qabatiin itti dhiisii bira lufi ulfaadhaa galatoomaa dhimma jiru laalaatii abdiin matammaan kan kee akka reef obboleessi kenna jedhe akkuma reef ustaaz Usmaan Oroon illee jedhetti boru galgala sa'aatii jedhametti atummaan dhufiitii dhugaa jirtu waraqaallee baasii. Yoo dogongore illee jiraate obboleeyyan kiyya isinit dogongore ani ilma keessan jedhe yoo ammoo dhugaa qabaattellee lakki dabanna irratti hojjamee dhugaan tiyya tana jedhe antanuma malee ammallee wanni nama biraallee barbaachisuuf illee hin jiru dhugaan jirtullee tanumallee heydar illee ka jedhaaru maali namni biraa baasuu hin danda'u innummaan baasee haa dhufu kun dubbii dhugaati an dhugaa irraa dabuun hin taane asliin ragaa fudhate isallee nu mul'isellee kanaaf amma taateen abdimmaan yoo as jala jiraattee sagalee kiyya dhagaa jiraatte Borgalgala saati itti yaadda taa'e amma jarjara illee ol ba'e illee siin hin jedhu miira keessa illee jiraatti miira irraa illee ba'ii badhisi ilaali
boru galgala koottu dhugaa kan kee waan jiru asitti madhu siin jedha ulfaadha galatooma halkan gaarii naa qabaadha oro salaama isin gaafanne abdii nagannaa jedha inshallah salaamu alaykum wa alaykum salaam Baba odoo isin hin bahin dura waa jechuu barbaade afaan lama garaan ka Toofiqi maan xumurre kafaa ittiin qabame waan dubbanne wasile ishee inni dabalataa guruuppii dhattee namni si'a babbalattee dha sodaan qaba deemsa kee kana deeggaree ka'ee si'uma amma deemsi kee kun naa ta'e no shari'aan barbaachisa nama kuma lama jedhaggeeffatu la okay nama kuma lama Yahud godhadha abaasani mara baysan nama kuma lama ajiraami wallahi yoo birriin kun miliyoona 16 ol miliyoona 16 ta'uu amanan warra amma mufatellee hin amansiisan amansiisee ana dogoggoree jedhe yoo inni dhimma biraa qabaatellee birrii akka ummanni kun guuramu qora ummanni ilmamuu barbaada in barbaada waan ta'eef haa ilmatu hin sirreessa far garuu riyaalitii jiru badipiloomaasii birrii guddaa nu barbaachisa gammachiis bitachuu barbaanna biwaahidiin tunnuun taane yara kenna amma ustaad Ammar miira kenna galche makiina mataan bitatte ijoolleen kamma ustaad maasi galche jedhee ustaad Ammar lolu kana gidee karaa deemtu Mazmuri wanna dhaggeeffataa deeman mazmuri yaa asii maaltu jira laal an amma kana hunda sitti hima an dheengadda gaafa ustaad Raayyan maxxansu akkaawuntii isaa maxxansu akka itti maxxansiisan beeka akkaawuntii maqaa ustaad Raayyatiin banuuf bansiisuuf itti dhaqanii eega baankii jala ga'e ustaad Raayyan deebi'ee akkamitti akka deebi'e beekaan ragaa qabatamaa qaba bara ragarra dhaabbadhee dubbadha bara lafumaa ka'anii gizee ila waggaa 100 jiraannu haga jiraanne san dhugama dubbannetti dhugama hawaasa keennaa dubbataa duuna jara keenya anamma walii gala yoo feetan akka oromootti koottan dura dhaabbadha yoo feetan akka islaamatti koottan dura dhaabbadha yoo feetan Itoophiyaan addunyaan guutuun as gara galaan dura dhaabbadha allaqe daqqaqe waa'een kiyyaaf waa'een ijoollee raggaasaa walitti seeneera wanti addaan dubaatu dhugaan gargar isin guurti abshir dhugamaan gargar isin guurra dippiloomaasii yoo ta'in tanuma dubbadha dubbiin kun asiinillee warri cal'isee deebiin deebisu taanaan tantee dhugaan fudhannaa agatti dubbiin asii gaa raggaafinnan tantee dhugaa ta'u asii wannan sitti mu afaan itti eenyu godhame tokkoffaa nan beekan waan sitti deemu karaa keessoon innumta sitti dubbatu karaa keessoon si dhaamsuu fi sobduu si godhan dhaamin harkan kennin sillee nama biratti akkas hin taasifamne sitti dhufa jaarsummaan jechuu kooti akkas godhii dhiisii amantii akkasii namatitti duulaa siin jedha namni keessaan dhufe kanan dhagayni dhugaarra nu jalaan tarkaanfatiin siin jechuun barbaada adeemsitti fufuu qaba yoo du'a ta'e wajjin si walii wareegamni kaffalama ta'e yoo du'a ta'e an du'ee dhugaana ba'u an du'ee jechuudha namni du'a ta'e saamicha ija baase namni nama saamaa jira saamicha ija si keessaa fudhachuuf kalee atamma baaseen gurgureettu utuu ati raftuu si keessaa baasa uummanni kun utuu ati bira teesse uummata saamichaa qophaa'ee deemu jechuudha. Nama fayyaasaa sassaabachuun fayyaasaa waan ga'u gargaaruu waan jiru garuu fayyaarra darbanii immoo siistema biraa utuu fayyaa dhibamanii jiru siistema biraa ofirratti dalaguun gaariin taatu jechuudha fayyaa isaatiif illee. Amantaa biraan nu gammadaa nama biraa quba nutti qabaan hin jirtu afaan Oromoo akkasiin jirtu si'an hin dhaga'u. Taloon zayitii itti naqxe warran qabdu gosan qabdu isiinuu kaffaluu qabdi bara kun gumaa qallaan. Kaffaluu qabdi yaa. Jaarsummaa karaa keessatti dhufan yaalama doolara 55 jedhanii googama yaaluudhaaf kanallee gaaf dura mucayyoo amma gara Harargeetti gubatte tani Ameerikaatti hagamii yaalan sanillee nu qoradhu doktoraatti tanallee information abaasi bakka gatii rakasaatii yaalchifna yoo akka horiillee. Amma fakkeenyaaf yaalaaf miliyoona tokko gaafatanii kiriil akka uummataa ta'uu fi miliyoona tokko gaafatanii miliyoona tokko san keessaa Sheikh Jamal Aliyyi 500 danda'e warri mana yaalaa ispoonsara waan godhe qaba birri xiqqishu wayiiti kabaya achitu miliyoona ka uf duraa baana bara nama ka uf duraa gaaf duraa ka uf duraa 55 inni jedhe kanaayyuu yoo ta'e 55 jechuun
birrii Itoophiyaa miliyoona 9. Doolaarri 55,000 birrii Itoophiyaa miliyoona 9. Birriin guurame miliyoona 16. Miliyoona 9 keessaa hoo dhibte meeqa fa miliyoona 7 lafatti hafa. Hingaa ka. Kanuma jennee bari hingaa. birriin guuramaa jira eege sunu walitti qabame eege miliyoonni 16 haafi way ku walitti qabame amma hoo birriin maqaa isaatiin guuramu hoo maa barbaachise maa walitti qabamaa jira. Isu dhiisa ka walitti qabamee jirullee dhiisa. Ka ganaa walitti qabamaa jirullee dhiisa. Ka nama bira jirullee dhiisa. Ka obboleessa bira jirullee dhiisa. Ka mataa kiisii isaa qofa akkaawunti isaa bira jiruu hin gayaa jenne barnu. Akkasii boru walitti deebinee waan jiru murteessina hundumaafuu nagayaan tura. Ummanni kiyya ani abbaan feetan na jibbuu dandeettanii abbaan feetan na jaalachuu dandeettan garuu dhugaan dhugaadha. Kursirraa walii ka'an malee dhugarraa waliin ka'an. Lubbuu jirta dhugarraa waliin ka'an. Birriin guurame irra ishii deebi'a warabbadha viidiyoo. Birriin guurame miliyoona 16 fi 200,000 fi 76 fi birrii 409 saantiima 79. Kaashino kalafa jiru kun. Warri mootu nagaafatame kana gaafatame jedhaa jiru qodaa uumama kana tottochuuf jijjiirachuuf bakka buburrate san doolaara 55,000. Doolaara 55,000 dhibbaa fi 80 baay'isa. Bamato 8 baatut. Bamato 8. Ana gowwamu herrega isin barsiisa. 55,000 baay'isu dhibbaa 80 meeqata? Miliyoona 9 ta'u 55,000 baay'isu dhibbaa 80. Bamato 8 baatut. Meeqata? Miliyoona 9. Miliyoona 9 irrisu miliyoona 16. Kurajara sagal irrisa torbanafu hinga ya munga ure kanu bitin injere barma bottane ko ani sin yaadati male ko min tin adelam ko min torbanafu baka over lakki gota kenna hayu kenna oboreza kenna hayetemo birriketi miti lubbu ke kennu fidandet dhugaan jiru kana dhugaa irratti gargaaruu dandeetta. Fi amaanillahi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo dubbiin soba taate amma isteetimentii baasanii boru fidaa koottaa abbaan barbaadde qaama barbaadde Abdii Raggaasaa, Addisuu Raggaasaa, Heydar, Ustaaz Xaahir enuutan abbammaan feetan hundi keessa warri koree keessa jirtan garee feetan irraa boru asrii ጊዜ amana banu koottaa na sobsiisa. Ol ka'ee dhiifama maali waan ummanni kun natti murteesse murtii isin natti murteessan fudhan. Yemin dhiifama gaafachuu bicha dubbii dhiifama gaafatanii miti dubbii uf ajjeesan maqaa balleessitee obboleewwan kee jettan raasan haxifaa jettan inni zayitii ufitti naqee itti naqamemi ani wanna ufitti naqa maali jettanii kana kabakka yoosu bun goree nama ajjeesusan maali maqaan isaa kaachumatti duqeetii nama godhu tokko maayin asiida zayitii itti naqamemi ine asiida isin itti naqa laabii malee asiida ufitti naqa yoo dubbiin kun sobate asiida akka namni tokkollee oromollee na yaadatu hin dandeenye asiida ufitti naqaa isin hin jedhe yoo sobate yoo sobe or kalee kiyya bukeessaa baasee yaalchisa allaqee daqiqee never ever lakkii karaa dippiloomaasiitiin fidnaa yoo jettan immoo ummata kanaa walitti nu araarsi yoo jettan immootu ani motora warra miidiyaa kanan beeka walitti isin araarsa amma warri as jala deemee gowwaa yeroo kunillee waanuma biraa iccitii biraa baasuun na arrabsan hordoftoota kiyya malee isaaniin beeka ana iccitii biraa baasuuf warri na arrabsaa jiru kun xiraata keessanii malee deeggara keessanii miti amala ijoolleen hordoftuu beekaa isinii galee yoo mootu karaa dippiloomaasiitiin fidnaa jettan karaa keessaa naa barreessaa ani ummata hin dogoggoree feekidhaa jedhee itti iyyeetuma isinii fudhachiisa. Amma
birriin kuni feekidhaa jedhee isin fudhachiisuu danda'an. Kana amma birrii kana kunoo mileenni 16 kuni feekidhaa fudhadhaa yoo waan jedhanii fudhata uummanni miidiyaa warri tiktok kun miskiina. Homa iyyaan argan kana feekidha jedhanii hin fudhatan. Feeknoo kunoo maqaan qabu waa takka hin qabu waraqaa daara achirratti lakkoofsi barraa'ee yoo waan jedhan mileenni 16 kana uummanni wajjin feekii jedhee fudhata. Dippiloomaasii yoo dhuftan jechuudha. Akka amma ustaaz amma kana ati eenyu taateeti minaamin yoo jette immoo yaanda rakkoo biraatti uumama. Kan eegaa mismaamaat miidiyaa kanatti afaan qawweetin hin ta'u nu wajjin. هذا دليل صحيح دليل رجاء قرآن في حديث الراكم إذن في الدن بانكي إثيوبيا نقدي بانك الرا إذن في النيمان برباد الرئيس بانك ستيتمنتي وايم بالرئيس ستيتمنتي ماكو كانوا مكا أكاونتي من هند نما بري با فاتح بري كذي تقولتو ياندا مكا إذن في الدن رئيس تنا تكي أولي كم خديجة هجانا قلشته بنت إسلام هجانا قلشته مارين هجانا قلشته مامر هجانا قلشه منامن هون ده ثاني مكانه ما قلشه هون دوجين سني في دانه لا يو بروايساته وما تكرر كونين no problem don't worry كانوا يروح غاري كبدا بتأم ودا يشوالو ربي نجاه هابوس يا ربي يا مار ما متى كان رونا جيت أنا ما ولدت بوم بربادو بر إيه أنا ما ولدت بو إيه كإنسانا يا هاتر الذكو قرو بذا شكرو هاتر الذكو بيه توكوك دي سيتول بزا سيني قال بتأم بزا أنا ما هاتوا بباقي هاتوا ببدا هاتوا بربادو بزا إيه نقدر بزا توت بقى هنجا متى مسكينة كان عندنا فينا انتظر وان على كاني كورت في لني جارتين تي وكين جالن تي ميرا كذا قلت شو هتي قوت في متى ظرف انتو لا أما أنا أصلا هذا زينة ترى بداية زينة ليتي مرقوا متى مسكينة كان ظرفها شرمط ماغية في إيه بشرمطنا لا يتثرى كون عنده كوت يجيكو شمنو أما وري ثرى ركون شامل أبرون يكون أكو متى إسلام هذا تلقى شمنو درجيتو راسو وأمتى يقول قبضاني ديماني متبر وان تنزرفاني متبر كله أما تيكين الأيام أخلاق هنا وان باينا مناظر سيدنا بناداتشو هندي قرجتني كان أمانتين تنلين أوجزتي شمري أورومو اللي ما سانون جالت شمري كيناما وان برا وان بربادتي أيام الرتفون أيام وبر يا إذا وان باينا مناظر سيدنا أما كرا دبلوماسي تنهار موانيكو وصو هذا وميك أولي تندربني كرا دبلوماسي تنهار أنا ما إسنين جري دبي بد نما إسنين كونف ujoolleen tun illee xiraan isin jettanillee viidiyoo kiyya waraabbatee mataa keessa isiniin tumu wallaa anuma isin jedha isinii bareeda ujoollee tana deemaa gorsa ene aznaallu dirgiitii kana aganuma dubbachuu kiyyatti hin azana an cufadheera afaan kiyya cufadheera garuu dhugaadha wama takka gochuu hin danda'u be smart hunu sheetichi bar amantii hundarraa gargaaranii maaliif muslima qofatti fidda sheekota qofa fidda jedhama mucaan bakka ciisu bar koo kiristaana arrabsaa ture ta'uuti an dhiiseera isin mazmurii dhaggeeffatu sana cherchiyyuu namne jiran addisuun fa'a cherchi unkan alqarraam jedha guyyaa tokkoof cherchi daqiiqaa takkaaf hafeen beekuu jedha والله دقيقة تكاب دقيقة تكاب عدسون أبدين بيكوا عدسون دقيقة تكاب چرچي هفين بيكوا يم أشيت باستري قد دارا جرا ستوب چند ثير ومارا كون قب
Yoo isin callisi jettanii callisa. Callisi isin jennaan hin callisa. Callisu mee wallaahi jedhi. Charchii hafeen beeku san wallaahi hin jedhu garuu wallaahi nama makiinaa keessatti isaa charchii wanno mazmuurii kan dhageeffataa jedhaa deemu namni taaksii hojii yaabbatee hin jira. Raayidii viidiyoo qabatan immoo maxxansii yoo jettanii maxxansu. Torbaan darbe keessa sanuu fagoome guyyaa torba dura isaa wannoo dhageeffataa deemu maxxansii yoo jettanii maxxansu. No problem. Garuu moraadii keessanii gaarii miti ustaazota keessanii olii gadi biyya zoranii daawwaa isinii godhanii. Yaa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakka nagaan turaaka maal barbaadarre? Ngau dhiise ana afoo inna lillahi warri dhanni natti badda yoo jiraatan afoo inna lillahi ani karaan taa'in akka isin nyaatamtan hin barbaadu karma ta'uun sadaqallee karma ta'uun beekaniillee kennuun homaa rakkoon qabu. Homaa rakkoon qabu wal gowwoomsuun amantiin tennillee hin dhayyamtu. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt yaa. Du'aan oollu karuma kanaan hubadha jechuumaa fi na jaalachuu dandeettu na jibbuus dandeettu dhugaan dhugaadha. ምንም ማድረግ አይቻልም والله namni nutti kolfaa akkasi nagaan turaa ka uddochi ciao boruu fidaa kottaa ragaa abbaan barbaadan ishi statementii namni fiduu barbaadan boruu fidaa kottaa isin eega qaama feetanirra yoo abdilleen dhufe yoo addisuulleen dhufe yoo ustaazonni kennallee dhufan abbaan barbaadan abbaa asliin sobdeette statementii baankii Itoophiyaa dara baata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Asli qaccima dhagaye wallahi ammuma tiktaaka banadhe qaccima wayii waan ati haasoytu dhagaye maal jetta waan kitaabaa yoo ta'e ammuma deebii kennee gabbu'a. Ammuma deebii kennee gabbu'a waan kitaabaa yoo ta'e. Dhimma kitaabati. Naman seesisiin naman seesisi. Naman galchinii cal'imee naman galchinii haasa'ime deebii irra kennaa lafa. Dhimma kitaabati miti. Maaluma amma maal haasayaa jirta amma naman galchinii maal haasayaa jirta lafeetii amma maaluma haasayaa jirta. Mucaariyyaa kiyyaa tokko godhaatu nama dubbatu himuutu godhatu maa dhaggeeffatu foloo godhaa Iliyaasin. Asli assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam ustaadha siduu jira Iliyaas. Okay, dhimmatan tamaan qaba yoo fixan okay fixadhu fixatu. Amma dubbii dhaabne sheekaa roobe bakka eegesinillee nu gaafattan yoo dubbachuun homaa rakkoon qabu gargaarsa mucaa kennaa abdii san irratti walitti buune uummataan. Waama san irratti walitti buune maa inni kun Iliyaas baan akka silkiin ni adaba. Kana akka yeroo tokko nu beeksistu barbaannee hawaasni keenya kan Minisoota Juun 29 as waa'ee gargaarsa uummata keenyaa beellama qabatanii jiranii waan san akka nu beeksistu barbaanneeti. Beeksisaa yaa galatooma hawaasni Oromoo kan as jala jirtan hundi keessaniyyuu rakkoo hawaasa keenya kan yeroo ammaa qabeenya isaaniirraa buqqa'anii alamuu kan jala jiraniif hawaasni keenya kan Minisoota guyyaa Juun ji'a kana jechuu 29 community Oromootitti beellama qabatanii jiranii fundraising hundi keessaniyyuu warri Minisootaaf naannoo ishiitti argamtan hundi keessaniyyuu akka dhuftanii guyyaa san irratti argamtan sa'aan yeroon adreesni hundi isaanii kunoo as jira akkuma asirratti argitan kana. Screenshot godhadhaa hundi keessan diyaaspooraan as deebiin silkiin na adaba. Tiktookiin na guddaa. Tole. Sheega.
Yaala feetii yaala maa ishii. Ijoollee warri Minnesota viidiyoo amma Iliyaas jedhe kana dhaabbadhaa uummata keessan bira waan dandeettanii dhaabbadhaa hundi keessanuu gaafa guyyaa meeqati jette Iliyaas? Juun 29 ji'a amma keessa jirru kana 29. Juun 29 hundumti keessanuyyuu uummata keenya akka buqqa'ee waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa deematiin achumaan qilleensallee fudhattanii gara tokkoon qabsoo gara tokkoon wal arguu qilleensa fudhachuu bashannana isinii ta'a. Thank you. Diyaasbooraa garaa xaliila. Kanuma kanaaf kun rakkoo baay'ee isin eeggataa fi wanni nama giddi isin zarafu ija keessa dura dhaabannee jira.